akkam jirtu naguma hordoftoota jaalal dhugaa har'a kan laallu wantoota murteessoo fi bu'uuraa ja'a kan hiriyyaan jaalalaa dhiiraa jaalallee isaa dubartii irraa barbaadu wajjin laallaa. Garuu osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe yoo gootan viidiyoowwan jaalal dhugaa irratti xiyyeeffatan qo'annoo irratti hundaa'an viidiyoowwan akkasii sun argattu subscribe gochuun dagatina. Ammoo viidiyoon kun yoo isinitti tole mallattoo like jettu sun tuqaa yaada yoo qaban komentii irratti naa kaa'a. Akkuma beekamu tokkoon keenya dhiiras ta'ee dubartii waan hiriyyaa jaalalaa keenyarraa hiriyyaa jaalalaa ka wajjiin jaalal oofannurraa barbaannu qabna. Har'a ammoo hiriyyaan jaalala dhiiraa hiriyyaan jaalallee dhiiraa jaalallee ofii ka dubartii irraa maal barbaadaa ka jedhu wajjin laallaa jechuudha. Waan kana anis dhiira waan taateef waan beekuuf ijoolleen dubartoota sirriitti gurra keessan naa kennitanii dhageeffachuu qabdu. Baay'ee isin fayyada. Jaalala keessan midhaaffachuu jaalala keessan kunuunfachuu keessatti maloonni armaan gadii kun baay'ee maloota bu'uuraati. Hanga dhumaatti na wajjin tura. Hiriyyaan dhiiraa jaalallee ofii ka dubartii irraa wantoota bu'uuraa fi barbaachisoo ta'an kanneen barbaada. Wantoota inni barbaadu keessaa tokkoffaan dinqisiifannaa fi beekamtii. Dinqisiifannaa fi beekamtii jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf hiriyyaan kan kee kun nama gaarii sii ta'ee waan gaarii sii godhee yookaan ammoo amala gaarii mul'isa. Fakkeenyaaf inni dhufee abaaboo sii kenne galatoomii ana amalli kan kee kun baay'ee natti tolaa na gammachiisaa jettee waan sunii fi beekamtii kennitee fi waan sunis dinqisiifachuu fi qabdaa jechuudha. Haala kanaan ijoolleen dhiiraa hamilee guddaa ta'aa fi keessumattuu jaalala keessatti yeroo hundaa yookaan itti qoostu ta'ee waan inni sii fidu yookaan harkaa busheessitu ta'ee baay'ee hamilee isaa irratti dhuftaa jechuudha. Isiin nan jaalattu isiin waan an godhuuf kana fedhii hin qabduu ka jedhu garasitti deemaa jechuudha. Kanaafuu yoo inni amala gaarii si mul'isee yoo inni akka gaarii akka jaalattu siif ta'ee dinqisiifachuun beekamtii kennuufin akka inni waan suni darana sii godhu akka inni waan sun itti fufee siif godhu godhaa. Galateeffachuu fi beekamtii kennuun dinqisiifachuun baay'ee murteessaadha. Lakkuma ati dinqisiifattuun lakkuma ati galateeffattuun lakkuma jaalattuun hiriyyaan kee dhiiraas si jaalachaa si dinqisiifachaa deema. Dhiirri jaalallee isaa dubartii irraa barbaadu murteessaan inni lammaffaan kabaja jechuudha. Kabaja yoo jennu fakkeenyaaf komentii barreessitee hiriyyaan kiyyaa gabaabaa borcii qabu hiriyyaa akkasii qabaa yeroo hunda irratti ashoofaa ture yookaan ammoo yeroo hunda irratti baacaa ture irratti qoosaa ture ati borcii qabdaa gabaabaa jedhee irratti qoosaa ture jetti. Garuu wanni akkasii dhiirattii fi gaarii miti jechuudha. Kabaja baay'ee barbaadu ijoolleen dhiiraa kabajaa baay'ee barbaadu jaalalli isaanii irraa. Ati kabajaa kennitee fi daranuu si jaalataa jechuudha. Kanaafuu qoosaan akkasii sun hin barbaachisu. Maaliif ani hin bareedu ani isiin ta'u yookaan ammoo nan kabajju ka jedhu keessatti uumaa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa kabajaa baay'ee barbaaddi jechuudha. Anan tuqinii waan kiyya naa kabajii ka akkasii suni jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaa isaa dubartii kan namni tokko osoo dhaqee jalaa tuqee baay'ee tokko dallanii mufatee aaraa jechuudha. Sababa kamitti kabajaa osoo an jiru jaalallee kiyya na jalatti tuqanii kasii jaalatus osoo jiru garuu morkatee kabajaa kiyya akkamitti narraa tuqanii ka jedhu sun garasitti deemaa jechuudha. Kanaafuu ijoolleen dhiiraa dubartiirra baay'ee kabajaa barbaadde jechuudha. Ijoolleen dubartoota kabajaa hin barbaaddu jechuu kiyyaa miti. Garuu walitti dhufeenya jaalalaa keessatti jaalallee isaanii irraa ijoolleen dhiiraa kan isaan akka gaariitti ilaalan na kabajimoo ka jedhu sunis baay'ee madaallii kaasaa jechuudha. Kanaafuu wal kabajuun keessumattuu jaalallee kan kee kabajuun baay'ee murteessaadha jechuudha ijoollee dubartiitiif. Yeroo hunda ka itti qoostuu itti baacuu ka ta'u taate ittiin toluu jechuudha hiriyyaa dhiiraa kana. Kanaafuu kabaja baay'ee barbaada. Fakkeenyaaf yeroo hunda ka itti qoostu akkuma duratti isiniin jedhu sun yoo ka ta'u taate
yeroo fuudhee yookaan man tokko keessa wajjin jiraachuu eegalee na tuffatti nan kabajjuu kan jedhu waan mataa isaa keessatti uumamuu fi sirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kabajaan wantoota ijoolleen dhiiraa barbaaddu keessaa isa hangafa, keessumattuu isa guddaa akka ta'e hubattanii jirtu. Wantoota ijoolleen dhiiraa yookaan ammoo jaalalleen dhiiraa hiriyyaa isaa dubartii irraa barbaaddu keessaa inni sadaffaan kitaaba namoonni bebbeekamoon barreessan keessaa barsiisaan namoota beekamaa jechuudha. Kan New York keessatti illee kitaabni isaa kun baay'ee beekamtii argateefii jira. Understanding the power and purpose of man kan jedhu jechuudha. Mata dureen maal jedhaa kitaaba karoora fi dandeettii dhiiraa hubachuu fi kan jedhu kitaabni kun jechuudha. Waa baay'ee of keessa qaba. Kitaaba sun keessatti fedhiin bu'uuraa yookaan ammoo wanti ilmi dhiiraa tokko yookaan ammoo namni dhiiraa tokko mucaan dhiiraa tokko jaalallee ofii irraa barbaadu jedhu kitaabni kun kaa'u wal qunnamtii saalaatii jechuudha. Wanti sadaffaan jechuudha ka bu'uuraa ka jaalalleen dhiiraa tokko hiriyyaa ofii dubartii irraa barbaadu wal qunnamtii saalaatii jechuudha. Fakkeenyaaf akka amantiitti yoo ka fudhannu taate fuudhaaf heeruma dura wal qunnamtii saalaa raawwachuun dhoorkadhaa jedha. Garuu yoo nama amantii qabaatu taate nama amantiin deemu taate fuudhaaf heeruma dura wal qunnamtii saalaa hin raawwatu jechuudha. Hiriyyaan kan kee kun yoo nama amantiin bultan ta'ee jechuudha. Achi keessa seenuu hin barbaadu. Garuu akka fedhiitti akka dhiiraa tokkotti wanti inni hiriyyaa dubartii isaa irraa barbaadu namni dhiiraa tokko wal qunnamtii saalatii jedhaa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen dubartootaa wanti isaan barbaadan baay'ee haasaa barbaadu jechuudha. Osoo waliin fuudhin dura yaadni isaa maal fakkaataa, akkamitti dubbataa, dandeettiin isaa maalii waan jedhu jechuudha ka dubartoonni barbaadan. Garuu ka dhiiraa kanarraa addaa jechuudha. Wal qunnamtii saalaas wanta bu'uuraa ka agartee ijoolleen dhiiraa jaalallee ofiirraa barbaadan keessa wantoota hiriyyaan dhiiraa jaalallee ofii ka dubartii irraa barbaadu. Inni arfaffaan ammoo tuttuqqii qaamatii jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Tuttuqqii qaamaa jechuun tuttuqqii akka wal qunnamtii saalaa gochuu fi wal tuttuqanii jechuu miti. Fakkeenyaaf yoo inni waan gaarii tokko sii godhe, yoo inni akka gaarii tokko sii ta'e ati bar jaalallee kooti an baay'ee si jaaladha jettee yoo gurmuu fa'aa irra tuyxee jechuudha. As gurmuu irra tuyxee yookaan morma fa'aa irra tuyxee yookaan ammoo hammattee waan akkasii sun jechuudha. Jaalala kan kee mul'isuufi yoo akkasii mul'iftee fi na jaalatti isiin baay'ee tokko keessa koo jettii ka jedhu afaaniin dubbachuu irraa ijoolleen dhiiraa yookaan ammoo ilmi dhiiraa tokko wantoota bu'uuraa jaalala keessatti inni barbaadu keessa waan akkasii tokko jechuudha. Itti agarsiiftaa jechuudha. Karaa itti agarsiiftaa jechuudha. An barsi jaaladhaati naa taatee jirta akkasitti yoo agartee gurmuu kanarra tuyxee akkasitti tuyxu kana yoo wal bir jiraattanii waliin haasoftanii yaada gaarii waan si gammachiisu tokko yoo irraa argite jamaadhu akka jechuuti jechuudha. Jaalala kan keetii anilleen si jaaladha si wajjin jira akka jechuudha jechuudha. Itti mul'iftaa jechuudha. Kanaafuu tuttuqqiinis mallattoo agarsiiftuu ijoollee dhiiraa jaalala ati jaalattu ittiin agarsiiftu keessaa kan shanaffaa ammoo yeroo barbaadaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Erga jaalala waliin eegaltanii wal jaalachuu eegaltanii jaalalli keessan itti fufiinsa erga godhateen booda ilmi dhiiraa tokko akkasumatti na jaalataa jettee yaadu osoo hin taane yeroo ofiis barbaada jechuudha. Yeroo agartee ofii kaa fakkeenyaaf maatii ofii hiriyyaa ofii itti dubbisu yeroo akkasii sunis yeroo isa kophaatti lakkiftuu jechuudha. Waa'ee ofii akka inni itti godhatu malee yeroo hunda bilbiltee ati eessa jirtaa, ati garam jirtaa, maaliif waan akkanaan goone, maaliif waan akkasiin goonettee yeroo hunda sa'aa 24 akkasitti yoo ka irraa eegdu taate baay'ee haalli akkasii sunillee ittiin toluu jechuudha. Kanaafuu yeroo isaa yeroo tokko tokko gadhiisuudha isaa wayyaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoolleen dhiiraa yeroo tokko tokko yoo dubartoonni biraa badan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo irraa turan maal taate turte, eessa deemte akkas taate jedhee akka inni si yaaduuf jechuudha. Yeroo tokko tokkos akkas godhuun gaariidha. Garuu akka agartee akka badoomatiif osoo hin taane akka inni firii ta'ee akka inni waan ofii godhatu malee akka jibbiinsatiif yookaan ammoo akka irraa dheessuutiif miti. Kanaafuu yeroo kennitee fi yeroo isaa yeroo hiriyyaa isaa yeroo maatii isaa itti wal argu
yeroo ufii barbaadanii jechuudha ijoolleen dhiiraa yeroo sa'aa 24 waan kan keetillee oduma haga fedhellee kasi jaalatu taate waan yeroo ufii kophaa godhatu itti barbaada. Kanaafuu sa'aatii garii akkasumatti utuma agartuu atillee waan kan kee godhachaatuma ofirratti lakkiftaa jechuudha haginni si dubbisutti. Kanaafuu yeroo tokko tokko akkasumatti lakkisii. Yeroo akkasii sun akka inni jaalala kan keetii si yaadu yookaan akka inni si nuffine gootaa jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko tokko itti lakkiftaa haala kanaan ijoolleen dhiiraa yeroo ofiillee waan barbaaddu fi sa'aa 24 waan kan keetillee oduu akka jaalala kan si jaalatu taate ofiillee yeroo barbaadaa kana beekuu qabnaa jechuudha. Ijoolleen dubartoota inni ja'affaatiif kadhuma immoo yeroo hedduu dhiirri dadhabina ofii kana ifatti hin baasuu jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Aadaa kamuu keessatti addunyaa kamuu keessatti dhiironni waan ofii kana dadhabina ofii kana dhokfachuu yookaan ammoo of keessatti qabachuu amala isaaniiti jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu waan agartee dadhabina isaanii waa'ee isaanii namatti himanii jechuudha. Kun addunyaa guutuudha jechuudha. Maaliif ati dhiira miti ati maaliif akkas taata jedhamee wanni akkasii kun waan jiruufi jechuudha. Kanaafuu yeroo inni fakkeenya fi waan jaalala ofii waa'ee icciitii ofii ambarsi jaaladhaa siif dadhabee jira akkas jedhee sitti matee ati hin deemtee ati dhiira miti maaliif akkas taata maaliif akka dhiiraa maaliif hin jajjabaanne yoo jetteeni kun jechuun dandeettii yookaan ammoo nageenya isaarratti security isaarratti jechuudha. Ka ja'affaa kun security yookaan ammoo nageenya jechuudha. Nageenya isaarratti dhuftee jirtaa jechuudha. Waan agartee inni akka icciitii asi jaaladhaa akkana jedhee sitti hima tokko ati akkanaa miti jettee yoo harkaa balleessite ittiin dhagahamuu jechuudha. Jaalalli waan nan jaalanneef akkas naataatii akkas taatii ka jedhu itti dhagahamaa jechuudha. Kanaafuu security isaa nageenya isaa anas jira jabaadhu hin beekaa jettee hubachuu fi qabdaa jechuudha waan inni sitti himate. Kanaafuu inni ja'affaan security jechuun nageenya jechuudha. Kan nageenya sirraa barbaada jechuudha. Bakki inni si jaalatu sunitti atilleen akka jaalattu mul'isuu fi argamuu fi qabdaa jechuudha. Malee kun akkanumatti bara akkan taawaan akkanaa kan waan akkan godheef jettee harkaa yoo ka busheessitu harkaa ka laaffistu ta'ee ijoolleen dhiiraa isii waan nan jaalanneef akkas naataatii akka nattaatii ka jedhutti itti dhagahamaa jechuudha. Kanaafuu bakka inni sitti matetti bakka dadhabinuu fi inni sitti matetti beekuu fi qabdaa jechuudha. Kana goonan waan agartee hiriyaan dhiiraa sirraa barbaadu guuttee fi jirtaa jechuudha. Jaalalli dubartii jechuudha. Marree kanarraa asuma irratti raawwadha. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti viidiyoon kun isinitti like gochuun dagatina ammoo share godhaa hiriyoottan keessan biraan gahaa subscribe gochuun dagatina viidiyoon biraa akka isin bira ga'uu fi waa'ee jaalalaa irratti kan xiyyeeffate viidiyoo waan babbareedoo chaanalii kanarraa argattu jaalala keessan itti fufiinsan akka mi'eeffattan isin gargaaraa jechuudha. Ispoonsera keenya baay'ee galatoomii hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.